أبو جولتنا من داتو خف لما قبتي لجورتي خنكافة مثلا وجول كمتي أكو بيك كم تلي أمرتكم هو جيل جاكا جشورا بركوزار ببيشة بيرو أدد رجالين هو جدا يرو جود كمو خبر دد بيساني أركتا. Kota sagalee kana ukkaamsuudhaaf haqa uummataa gargaarsa uummataa uwwisa miidiyaa kana ukkaamsuudhaaf deeman immoo erga gargaarsi jira kanaaf dhaqqabe likkitti galfamuu qabu jirri. Maaliif likkitti galfamuu qabu gaafa jedhu tumamuu yookaan reebamuu yookaan ajjeefamuu qabu miti. Namoonni dhimma lubbuu irratti dhimma jiraachuu dhabuu hawaasa kana irratti qoosan ajandaa biraa godhan ajandaa gara maqsuudha deeman. Sila magala sukkee deemte bareedaadha. Animo. Nama moluu isaa qabatee moluu namarraa haasa'u si malee laga reebalame. Ani asirratti miti naragay asirratti miti liivirratti miti lafatti yoo dhufte nama si sodaatu miti obboleessa kiyyaan takka ibidda guddaa keessaan dabalata nama Hadir mee waan takkasitti immoo Hadir gabbee jira ani mana cufi achi dheeyna Hamza mana cufin nama as gubbaa jiru hunda gabbuusi Hamza Sheikh Jaabiritti ergadhu nama kana hunda achitti dabarsi dhageessee gargaarsichi jira Yaada ergachuu jira tadhuma maammee yaada kannatee akkasiin godhayye rakkoon qabu lammiitii dura dhaabbachuu hin danda'u. maammee yaada baafadhu ayye Maammee. Assalamu alaikum. waalaikum salaam Fayyaa qabdan. nagaa maammee khayruudha Jarra galata rabbii. Okay, qabxii lama qofaan dubbadda. Qabxii lameen kun yeroon dubbadda immoo anaa fi ana qofa habakka buu malee kan akkas nama bira bakka hin buune akka ta'e dhaabbata illee bakka hin buune akka ta'e akkana dubbatan. Jalqaba waa'ee ijoollee miidiyaatti wajjin wal qabatee haasaan tokkotu jira. Keessaafu ijoollee tanaaf mindaatu kafalamaa qabxiilee ijoo irratti kan kaafame san wajjin wal qabatee. Akkuma beekamutti namni tokko hojiilee garaagaraa hojjechuudhaaf proposal qopheessee biiroo adda addaa galchee ni hojjeta. Yeroo jirutti ammoo kabaja dadhabbii isaanii harkata. Garuu kun jechuun waan kana buloog godha kana jaamee hangaan beekutti wanti ijoollee kana kafalmaa hin jirtu. Dhugaa dubbachuu magaalaa kana keessatti ijoolleen teenya tan gara miidiyaatiin jirtu kun duraan carraan akkana hin turre. Namni proposal ijoolleen teenya qabatanii dhaquu dhiisi haamilee waan kana hojjetaniitu hin jirtu waan ta'eef carraan akkanaatu jechuudha. Garuu fakkeenyaaf qalama goggogaa yeroon fi ittiin barreessitu qortuu qabaame qortuu keessatti barreessiteeti akka inni sirriitti qubeessu gootee tolfatta. Sun yeroo itti barreessitu adeemsa keessa ni dooma deebitee maal keessa galchita qortuu keessa galchiteeti qortee amma akka inni sirriitti masii qubeessu gootee qoratte jechuudha. Mootummaan ammaa komatamaa miti maaliif gaafiin gaafatamaadha miti yaadna kiyya. Kun dubbiin kun isiif gala hubataa fi waan hin jiru jechuudha. Saniifuu parsanaalii wal amma keenyaaf Hadir Haramayaadhaa reefu dhuunfatti gaafiin gaafattan hedduutu waan takka parsanaalii magaalaa kana keessatti yeroo baay'ee keessaafuu dhiifama Hamzaa Haji yeroo waa'ee ijoollee tana hedduu dubbatuun harka miidiyaa irratti garuu takka dubbadee illee hin beeku har'a garuu niin dubbadda dhiifama Haji. Fakkii maaliif dur carraa akkamtu ture ammoo maaltu jira waan jiru wal cinaa wal madaarsifnee ilaaluun gaarii ta'e waan mul'atu natti mul'atu jechuudha dhuunfaa fayyatti. Fakkeenyaaf waa'ee xalayaa ragaatii wajjin wal qabatee qeefii abbaatu bareeffataa jiran qeen tun qeeteenya jechaati. Qeeteenya tan immoo nageessifachuu miidhagina isii eeggachuu miidhagina isii tan immoo hawaasa bira beeksifachuun tan dhaloota magaalaa Dirree Dhawaati jechuudha. Kana keessatti dur abbaan fedhe carraa akkanaa waan hin arganneef jecha carraan cufaa ture. Ijoolleen keenya mul'attu ammoo ilaalta ijoolleen keenya kallattii garaagaraatiin dhugaa dubbachuudhaaf namoonni yaada jirsan hubachuu qabdan magaalaa Dirree Dhawaa keessa kabajamoo yaada keessa komantii leelaa lama qabna. Okay, hayyee saniifuu qabxiileen eerra dubbachuu barbaade sani waa'ee hojiilee nageenyaatti wajjin wal qabatee hojiiwwan miidiyaa irratti haasa'amuu miti hojiin nageenyaa hojiin qoratamuudha
adeemsa qaba waan maatiitu waan amal adeemsa qorannoo seeraa fi ittiin adeemsa mataa isaa qabaanti jecha kun dhimma sirratti dhiyaatu miti. Anyway xumura firii isaa immoo mootummaan waan irra ga'e hawaasaaf ifa ni godhe inshallah. Maamee keenya ulfaadhu. Wanti si gaafa dullee numa jirtu wanti sila hawaasaa ibsitu garuu achi baallama qabnaa dhimma hawaasa keenyaati jecha achuma dheedhan hundinuu akkasuma bakka takka Hamzaa jiif xaddeetiin jira waa takka hin jiru namni biraallee jiin achi jannaatiiti. Maaliif zaata qabu? Alex hoottu achi dheena. Hoottaa hundi keessan. Alex ati itti erge akkanumatti itti erge ati isatti Hamzatti. Tuufii qabnee kutaan Oromiyaa biraa waan biraatiin biizii ta'ee jirutu jira waan ta'eef ollaan iyyatu abbaan birmataadha Oromoon. Abbaan iyyatu ollaan birmataa. Abbaan yoo iyyatedha. Jalqaba irratti dhimmi hawaasaa baha Oromiyaa kan ilaallatu ijoollee baha Oromiyaa keessatti dhalatan yoo jarri sagalee ta'an yoo jarri uwwisa miidiyaa godhan ijoolleen kutaa biraa birmatti. Kanaan ala namni nu cina dhaabbachuu dide jettanii komachuu hin dandeessan. Hunda keessan irra dirqamni jira jechuudha. Warra achi jiru haadha keenya, abbaa keenya, obboleeyyan keenya jettanii yaaddanii isin yoo kabarii miidiyaa gootan qofadha. Kanarraa kan hafe immoo ammatti birmannaa hawaasni sun barbaadu maali rakkoon achi keessa jiru nuti akkamiin gargaaruu dandeenya isa jedhu irratti hawaasni mari'atee ijoolleen asirra jiran sagalee qabdu, dhageettii qabdu, beekamtii qabdu, namoonni beekumsa qabdanis jirtu dubbattanii namoota sagalee kana ukkaamsuudhaaf haqa uummataa gargaarsa uummataa uwwisa miidiyaa kana ukkaamsuudhaaf deeman immoo erga gargaarsi jira kanaaf dhaqqabe likkitti galfamuu qabu jirri. Maaliif likkitti galfamuu qabu gaafan jedhu tumamuu yookaan reebamuu yookaan ajjeefamuu qabu miti. Namoonni dhimma lubbuu irratti dhimma jiraachuu dhabuu hawaasa kana irratti qoosan ajandaa biraa godhan ajandaa gara maqsuudhaa deeman lubbuun namaa kabaja taayitaa namaa caala lubbuun namaa kabaja bulchaatii ol kabaja kooriidariitii ol akkasitti yaaduu danda'u qaba. Hanganni akka kanatti yaadutti namni waan kana balleesse dhufee asitti hawaasa kanas uummata asirraa sagalee ta'aa jirus dhiifama gaafachuu danda'u qaba. Wanni jechuu barbaade isinii galeera ajandichaan babal'isu gara biraan maqsu wanta godhamuu qabu kara sagalee qabnu kara dandeenyu ni goona. Asitti hawaasni sun deeggarsa akkamii barbaada? Sagalee akkamii barbaada? Rakkoon isaa maali? Waan jedhu namoonni keessa beektan ifa baasaa dubbadhaa. Yoo TikTok irratti baay'ee beekamtii dhageettii qabaachuu baannes karaa ittiin xiqqoo namni nu dhaga'uuni hawaasa kanaaf sagalee ni taana. Hawaasni kun kan keenya harka nyaanneerra harka dhugneerra keessa jiraanneerra itti baqanneerra illee yeroo rakkoo nan beeka waan ta'eef kanuman jedha yoon dogoggore naaf gochaa thank you. Galatoomii waan kee waan amma Aleksi kaase kanarratti ijoon dubbiidha nuti akkuma waliigalaattu waliigallee waan har'aan tana gargaarsaa nu fide kana waggaa tarellee akkanuma mana maakii teenyee birrii gara miiliyoona meeqaa guuraa bulle har'aas akkasuma goona borus akkasuma goona wanni kun nuti tiimiin dilli dargaggeessi ijji ummataa dilli kun waliigalee akkuma amma Aleksi kaase kanatti waan ayyoo teenye tana buqqaasee har'a gargaarsaaf hunda wali guuree fide kana osoo hajaa biraa qabnu waan kanarratti namni waliigalee ayyoon teenya furmaata argachuu qabdii waliin tahee gaafachuu qabaa jedhan karoora kiyyelee guddaan har'aatiif kana kaan waan ammaan tana faallaan godhu jiru akkuma Aleksi jee hoggaa waan kana finnetti dachaanee asitti gaalee sangaa dibicha kaasa walitti kaa'uu danda'u qaba. Galatoomaatti ufa. Thank you ulfaadhu Hamza Alex waan sirrii kaastara Alex qabxii itti kaaste qabxii bareedduudha. Akka qalbiin hawaasa keenyaa kun kallattii ta'a qabattuudhaaf wanti taate san kaaste yaada bareedaadha. Amma warreen zela jirtan kun nama kumaa biribbas diitu jira taaptaap godhaa jira keenya itti qabaati miidiyaa xaqqoodhaa faamana kana taaptaafi hayi jara nageema nama tokkooti jechi bar taaptaap miidiyaa fuula saatawan taaptaap godhanii bootaa taaptaap asitti ol baasa. Hamzaa kiyyaati Hamzaan lamaan guddadha. Alex ne biren na deebisi Hamzaan lamaan guddadhaadha. Zamano guddifadhu ustaad Musa zamano wanta ta'uu maantee isin har'amee asirratti ol baase waan ta'uu maa qabate. Buutee sanii wajjin ol baasa abdina kan. Sa'a ciqilfatanii ciqileerraa olaa jiru. Akkana laal kun olaa. Qureeshii faamu. Buujee qabatee ta'a.
Jarakanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti rakas zami. Arra wanni walid lufne fi dirmanna obbaleeyyan keenya akkasumas wanni walid lufne jara keenya dirmanna obbaleeyyan keenya haawwan keenya dargaggoo teenya abbootii teenyaati. Warra cinaaksanitti yeroo hunda akkuma yaadattanitti amataan amata kudhanii oli ummanni kun ummata kanaa wajjin daangaarra dhaabbatee lolaa jira. Daangaan tasaanii qofaa miti beeke, keenya guutuudha, ka Oromiyaa guutuudha. Akkasitti hubachuu qaba. Ummanni kun achitti du'aa madaawaa hoggaa madaawaniis waan ittiin wallaanaman dhabaa amma inumaatu cidhaanii fi meeshaarraa ciraa jiran. Jibbaan bakka tana geesse jarreen. Tanaaf isinin lallabanne. Wanni gartee annee jalaa nama nuu fidaa jenneefis tana jarafee. Waan biraatiif miti. Wallah. Namni tokko as keessa warri as keessa jiru dhimma mataa isaatiif isin yaamne, dhimma walootiif isin yaamne malee. Duba dhufuu keessaniif namni 3,300 galatoomaa ulfaadhaa jazaan keessan jannataa haa ta'u. Wallah irra deebinee galatoomaa isiniin jenna. Obboleeyyan keenya isinis anneenis Hamzaanis hundi keessan Aleksis dhageessanii dhimmi san nu laallata jettanii dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa. Laanna'uma keenya kanaatu akkam fadha beektaa jara keenya. Osoo arraan tana asitti nama tokko kukutanna jenne nama 10,000 taa'ee nu laalaa beekaa. Tana numa quba qabaadhaa isa. Sigalee amma gaasila gartee isin jalaas dhufanii fi waan gargaarsaan dhagayiniif namni 200 taa'u jira malee hoggaa amma dubbiin gargaarsa jenneen numa kutan hundi isaaniitu. Humaa nuun gargaarina ta'aatuma taaptaap nuu godhaa. Jidduunis ni kofaltanumaa takka cinqii isinitti naasoo koflaa taphachaatiti gargaarsa obboleeyyan keessaniifis goota. Sigalee yooma anamma zamanu mana cinaa jiru kanaan barbaadee dhabe jechuudha. Sigalee yeroo takka namni kana ta'a waan barbaadu dhiisee waan hin barbaanne barbaada. Sigalee wanni silaa barbaadamuu qabu waan amma nuti irra jirru kan laalan mareefu nama 300 nu laaloo ture miti numa eeggifate nama 200 jinni gargaarsaa tanaa isaan seene. Sigalee tanaaf galatoomaa taaptaap godhaa. Waan biraatiif illee yoo isinii ta'uu baanne waa daansiisin taphannu waa isinii isin kofalchiifnu yeroo takka dhuftanii nama 28 nu laaltanii ammoo yeroo gargaarsaa isin barbaachifna. Sigalee Hamzaan isin barbaachisa, anneen isin barbaachisa, zamanuun isin barbaachisa, abdeen isin barbaachisa. Waan biraatiif miti. Tanumaaf foloos wal haa goonu waliis haa jajjabeessinu tanaan isiniin jaajara keenya. Ammoo dhimmi nama keenyaa nu dhagayamuu qaba beeka. Dhimmi nama keenyaa nu dhagayamuu qaba. Sigalee yoo ammoo nu dhageenyu jettan an zamanottiin isin dabarsa buucaan isin dhageessisa. Dhageessisiyan si kanne booye. Minuti rana kasi zame. Egaa na dura waan babbareedaa haastanii waan dirqama irraa eegamu namni keenya beekamtii haa xiqqaattuu feetu haa guddattuu beekamtiin nuti qabnu xiqqishoon tun gisee hunda nu caala hawaasa keessa dhalanne hawaasa rakkoo fi bal'oo wajji qabnu hawaasa yoo nuti dhugaan hufne nuu booyu dhugaa yoo rakkannee rakkoon nu bira hammaates nu jajjabeessu hawaasa irraa dhalanne hawaasa qulqulluu hawaasa bareedaa kana bareedina keenyaaf sababni guddaan uummata keenyaa beeka. Bareedinni ifin bareedanii deeman hin jiru. Hawaasa uummata keetii si bareecha. Obboleeyyan kee kasi ilaalu warri bar miidiyaa kanattis warri nu jajjabeessu nu bira dhaabbatu obbolummaa haadhaa fi abbaan tokko nu dhalee osoo hin tahin obbolummaa hawaasummaa rakkoo namni rakkoon uummata kiyyaa rakkootii jeejeen fudhanne gisee hunda mataa isaatiif rakkoo qaba. Har'a kabajaa fi bareedinni nuti qabannee deemnuun tuni
Hogota kata kanutti hogota de teenyanu fakkaachuu dandeessi. Teenyaa miti. Kabajaa Rabbiin hookan tan Rabbiin irraan fudhate. Tunis waan guddoo. Kabaja qaba. Kabajaan teenya dura hawaasa keenyatti illee kabajaa godhuu qabdi. Beekamtiin faayidaa qabdu. Beekamtii gizee hunda hawaasa ifii bira dhaabbatan. Hawaasa ifii cinaa hawaasa keessaa bahan. Hawaasa wajji beelonni. Wajji rakkan. Yoo badaafi nuti jiruun nutti toltellee hawaasni kuni hamilee hawaasa kanaa gizee hunda eeguu qaba. Hatta wanni nuti miidiyaa irratti ofnu hundi waan hamilee hawaasa keenyaa eegu. Nyaata nyaannu keessatti jechuudha. Hamilee hawaasa keenyaa. Ummata nu marsee jiru. Kanaafuu wanni walitti nu qabu gizee hunda tokkummaa keenya walitti rakkoon isaa dhuftu yeroo tokko rakkoo maatii miti. Waliin nama qabdi. Immoo ammoo osoo yaanuu karam deemuu jirra. Rakkoo hawaasa kanaa dubbatuun akka waan qaanyii tokkotti nama rakkoo irraa guddatee akka ganaa ati rakkoon tun sin xuunee takkatti imaajin godhu jirra. Waan kana keessaa bahuu qabna. Nuti akka warra sooshaal miidiyaa fayyadamutti rakkoo ummata haasawun akka nama cinqii haasawuu tokko fiil godhuu qabnu. Rakkoon ummata gizee hunda rakkoo teenya ummata jechuun barnama biraatii miti. Haadhumaa fi abbaa hiriyoottan keenyaa jechuu bara. Cinaan warrama miidiyaan nu hordofu jiin. Kanaafuu ummata kana gizee hunda bira dhaabbanne gargaarsi anytime qoblaatamni dabruu beeku. Amma namni guyyaa bashannanaan dabarse amanni yoo guyyaa 360 ilmi namaa guyyaa 360 kanarraa guyyaa 350 yoo bashannanaan dabarse guyyaan kurnan rakkoon dabarse tanaatu irra hin irraanfatan. Atu guyyaa rakkoon si xuite irraa yaadatta. Jiruma tan ta'e kana keessattuu rakkoon dagatu namni. Kanaafuu amata kana keessatti yeroo kana keessa baatii kana keessatti rakkoon dhufte irratti gizee hunda nuti urjii furmaata rakkoo tanaa ta'uu qabna malee. Akka nama hin dhagahini akka nama rakkoon isan tu'ine taanee irra dabruun waan kabajaa teenyas buusaatii waan kabajaa hawaasa keenyaatti illee buusaatii. Kanaafuu gizee hunda kutaa fadhe haa ta'u namni namummaa fi humaniitiidhaanu kabajaa nama hawaasummaadhaa obbolummaa dhiiga foon tokko ta'uu keenya. Hawaasa kanaaf gizee hunda sagalee ta'uu bira dhaabbachuun dirqama keenya. Hawaasa keenya irraan guddannu haga feene yoo guddate namni hawaasa isarraa nama irraa dhalate irraa biyya irraa dhalate irraa naannoo irraa dhalate irraa guddachuu hin danda'u. Nuti uummata keenyaa gadi. Kanaafuu waan bareedaa kaastanii waliin jirraa jabaadhaan isiniin jaagalatooma. Thank you galatomi zaman okiya. Tanaaf waliin dhufnee jechuu jara keenya. Mee haala uummanni keenya keessa jiru akkam keessa akka jiran nama amma gartee bakka sanarraa nu waliin seenee waan kana nuu himullee as jalaa qabna. Guutumatti jara keenya uummanni keenya isinitti haajama. Wallahi isinitti haajama. Isinitti haajama. Wanni inni isinitti haajamuun takka sagalee waa lamaan isinii maa dhageeffadha. Waan tana irra deebina. Arra eegalle malee hin xumurree beekaa. Sigalee wanni inni isinitti haajamuun takkaffaa sagalee. Akkamis sagaleen isinitti haajama yoo kan jennu taate. Tole nu dubbadhu abiriin. Okay. Assalamualaikum. Jalqaba irratti hundi keessanuu warreen amantaa biraatis warri as jala jirtanii waamicha dhageessanii fi warri karaa osoo deemtanii ol gortaniis galatooma bagana yaan dhuftanii dhimma itti walitti dhufanii waan ta'eef walitti dhufne. Akkana fakkaatutti ati akka agaruu jirruttis rakkoon bikka wal fakkaatatti irra deddeebitee hawaasa tokko hawaasuma wal fakkaata irratti raawwatamu jira wanni kuni maaliif akka ta'e sinaa galuutti hin jiru. Talammadaa dhiumaan tana ture Wallaggatti akkasitti hawaasa keenya diinaan dhahamanii fi buqqifamanii waan nyaatan dhabanii muka jala ilmaan qabatanii taa'utti jiran. Osoo saniin jennu habarabaraan wallee fi geerarsa keessattis dubbatamuu ture cinaa keenya jechuu turanitti cinaaksaniittis ammaan tana daran ta'eedha dhaga'utti jira. Warri achi keessa jiru immoo akkamitti akka jiranii fi maalirraa akka jiran isaantu beeka nuti dhageenya. Ani asirratti waan takkaan jechuu barbaada obboleeyyan keenya warreen
dhiiga keenya qaama keenya ta'an obboleeyyan keenya warreen mootummaa keessa jiran ispeeshaalii isaaniif dhaamsa gabaabaa takkaan dhaamuu barbaada. Yeroon fi rakkoon hawaasaa mootummaan dhaamuu fi yeroon fi hawaasni diinaan dhaamu adda adda. Hojjettu warreen hidhannoo mootummaa qabdan poolisoonni mootummaa poolisiin nageenyaa yoon fi tasa viidiyoo kana agartan yookiin immoo warra hojjettoonnummaa mootummaatu kamiyyuu haa ta'u yoon fi kana agartan taatanii yeroo obboleeyyan keenya hawaasni bikka sanitti diinaan kadhahamu ta'ee obboleeyyan keessanii maaliif itti dirmachuu dhabdan yoon fi itti dirmachuutti hin jiraanne itti dirmachuu maaltu isin dhorka? Maaliif yoon fi humna keessanii ol ta'u ta'ee hawaasa fiyyaamtanii hawaasa biyya keessaatii fi hawaasa biyya alallee fiyyaamtanii gargaarsa akkanaatu nu barbaachisaa gargaarsa akkanaa feenaa jettanii hawaasa walitti maaliif hin hidhaamne? Beeka arra aangoon arraan tana jirtu tun boru bakka san hin jirtu. Immoo bikka arra jirtan kanatti ummata akkanatti qawween xiyyiitiin dhumaa silattuu viidiyoon biyyaa bikka adda addatti maxxanuu jiran ni agartan. Ustaaz Hamzaanis reefuun tana jee jira maal akka isaan raawwachuu jiran obboleeyyan keenya dhiiraa akkam akka isaan godhu jiran dubartoota akkam akka godhu jiran kun diinummaa diinaa oliiti namni wanni irraa dhumaa ta'e irraa maayyii lubbuu tanaa beekaa wanni mi'ooytuunis lubbuu tanaan ala wanni takka nafne isinii galee yeroon fi dubbiin lubbuu geesse خلاص سنية تنفني سو دبي نما دبي لبوتي دبي لبو جيسي حواسني تناكسني في خرابة بلا جروسون حالا ما خيسا جيران بليز وروني موتوما خيسا جيرتا وان خناني اگرتني بليز اتدير مدى حواسا خنا اراد ابسيسا يوم نتيسني اولته مو حواسني نجرا حواسا ندير مدى جاني بكتاكا دين في الرهادور كنودان ونين جچو بربادي سلا اورومو في اورومو والدو جراته خارا گورو دمنيتي زبيني سياسا جنة walitti dhiisne immoo dubbiin akkasii miti dubbii nama alagaatiin oromoon dhahamu jirtudha isinii galee kun waan dhimma harargee qofaatiinis wal qabatu miti harargeen sablammoota oromoo qofaa miti amaaraa fi guraagee fi sablammoonni Itoophiyaa harargee keessa hin jiru sablammoota hedduu if keessatti hamatte ibin hara naannootti illee yoo deebitan naannoon oromiyaa keessa harargee keessa hedduutu jira. Saniifuu waan kana akka naannoo takkaa qofarratti illee dhiisinaati ummata naannoo tokko qofa hin jeenaati oromoo guutuudha oromoon duraan baalee tuqamtu harargee iyya harargeen tuqamtu arsiitu iyya ammallee akkuma duraanii sanii wanni awaddam dhorku hin jiru waan kana itti yaada nu dubbadhaa warreen sagalee ta'uu fi dandeessan akkanumatti itti fufaa warreen immoo lafa jirtan wal qabadhaatii waan kana irraa ittisu silattuu tadabarte lubbuun dabarte waan akka godhuu hin dandeenyu. Immoo tana booda hagam takka irraa dhorkuu dandeenya maaliin irraa dhorkuu dandeenya akkamitti ummata kana diina san irraa dhorkuu dandeenya nuti yoo hawaasa kanarraa okkee gargaarsaaf walitti dhufna gargaarsa kana haala kamii walitti qabuu dandeenya ummanni isaan yeroo tanatti maaltu isaan feesisa nyaata moo meeshaa diina itti firraa dhorkaniitu isaan barbaachisa moo maali kunilleen kajoo irratti qabxii ni kaastan jeeti yaada tana booda sani bifa kamiin gargaarsi guuramaanis ni kaa gargaarsi immoo yeroo guuramu wanti xiqqoo akkana guuramu miti waan guddaa dhagaan akka kayyatti waan guddaa abbootii qabeenyaatii fi namni hundi irratti hirmaachuu qabu kun waan dhimma siyaasaatii miti kun inuma dhimma siyaasaa silaa dhimma siyaasaa ta'e wallaahi anas gubbatti hin boo asii miti asiin nagalta malees gubbaa been dubbaddoon dhimma siyaasaa nalleen galchu kun dhimma hawaasa dhumu jiruuti lubbuudha. Obboleeyyan keenya ayyoo teenya abbaa keenyaa dhumu jira kun immoo dirqama yoo nan dubbanne ayyoon teenya achi dhumu anas gubbaa laayivii seenee qoflee taphadhe maaliif nan ilma hawaasaatiif ifin jechuu hin danda'u diinni hawaasa sanii asiin an qofaluulleen anilleen diina isaaniitiin taagama tokkoon deebi'e saniifuu hawaasni yeroo quuqama akkanaa quuqame deebitanii dubbachuun waan gaarii obboleeyyan kiyya warreen dhimma kanarratti ispeeshaalii dhimmamuu turtan video le numaan harka ijoolleeni asumaanuu isin galatoofachuu barbaada waan kana kara fedheenuu haa ta'u akkana dhimmamtanii dhimma hawaasa keessaniitiif dubbachuun keessan haala waan guddaadha waan ittiin boonuu qabdani waan akkana waan ittiin seenaa keessatti illee gaafa guddattanillee viidiyoon waan isiniif taa'u waan seenaa guddaadha hojjettanii galatoomaadha waan kana immoo irratti xiyyeeffadhaa abbootii ispeeshaalii abbootii qabeenyaatiif hundi keessa seenuu qaban dhimma hawaasaa firraa ittisuu qabna roorroon ni gahaa kalaas kanaa ol hagayoom roorrifamnaa ani kanan jechuu barbaada galatooma alfadha carraa nama biraatti kanna.
Carraa tartiibaan fudhachaa deemu jira fedhe. kallattiidhaan karaa pooyintii irra jiru seennu Hamzaa Kiyya. Yes, karaa pooyintiitti ni seenna. Waa takkaan uummata keenya kanatti dhaammachuufadha. Uummatoo. Dhiifamallee naa godha. Wayin isinitti hima. Mee qalbiin na dhageeffadhaa obboleeyyan. Nama kumaa fi dhibba takkaa taa'ee na laalu jira. Obboleessanii qabdaame. Eenaan jee. Mee obboleessa keeyoo jedhanii fi meeshaa irraa muran. Imaajin godhi waan biraa dhiisime. Wallahi viidiyoon teelegiraamaan walii ergamaa jirtu. Asirra baasuun taatu malee. Silaa asirra baafne arra ciiftee raftu. Wallahi gad ciiftee numa raftu har'aati. Osoo viidiyoo sana asirra baafne. Tiiktookuun fudhatu duraan durse. Sii galee? Cidhaanii jedhamu jira dhiiraa beeki. Obboleessa kee, ilma kee. Kabiraa asirratti himuun nun barbaachisu yaa Oromooti. Mee waan goota yoo dhabdan. Waan biraan godhina ta'aa isinummaan teessaniin wajjin taa'uun kunuu sagaleedha. Bar namni hoggaanii fi hiriira bahu, arraba hiriira bahu jechuun lafa qofa irratti miti bar jedhame online irrattis. Yoo ati waan kannatti hin qabne namni telefoona harkaan qabatee na laalu jiru kun bar keessa keessa homaas hin jiraniini ati teessee taaptaabii nuu godhuun kee kun nuuf faayidaadha nama biraati nuuf fida.